himatan waan lamaan sadan tokko jedhaa baay'een jedhu baay'ee sasirran turu baay'ee isaaniif qorichan ta'u garuu Oromooni waggaa lamaan darbe kana keessatti dadhabbii baay'ee keessa darbee rakkina baay'ee keessa darbee kara danda'ame nagaasaa tokkummaa isaa eeggachuudhaaf yaalii baay'ee godhe abboonni amantaa kara adda addaa walitti dhufanii tokkummaa Oromoo kana suphuuf tokkummaa Oromoo kana jabeessuuf allaansi guddaatu uumamee hojii guddaatu hojjetamee dadhabbii baay'eetu itti dadhabame keessumaa Oromoo Faith Alliance in diaspora keessa jiru nus immoo akka namoota churchiitti Oromoo akka keenyaa amantaa adda biraa keessa jiran amantaa Islaamaa amantaa waaqeffataa keessa jiran wajjiniin nagaa uumne tokkummaa uumne dhimma Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffachuudhaaf waggoota lamaan kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf dadhabbii guddaatu geggeeffame keessumaa erga Hacaaluun du'ee Jawaar faa hidhamanii Oromoon strive baay'ee godhe garaagarummaa isa gidduu jiru dhiphisuudhaaf garaagarummaa isa gidduu jiru yeroon jedhu garaagarummaa diinni isa gidduutti bal'isuudhaaf dhimma itti ba'u meeshaalee godhatee dhimma itti ba'u kan akka amantii kan akka naannoo kan akka whatever it is dhiphisuudhaaf gaappii sana dhiphisuudhaaf Oromoon yaalii baay'ee godhe irratti hojjete amma yeroonni deebi'ee waan xiqqoo jechuu hin barbaadu nama really mentally unstable ta'e nama kan wanta hawaasaa hin galleef wanti siyaasaa hin galleef wanti amantii hin galleef gadi ba'ee waan xuriif gadhee akkasii yeroo haasa'u saba kam keessattiyyuu uummata kam keessattiyyuu kan hin fudhatamne waan akkasii kana yeroo haasa'u ishee kanaan hawaasi Oromoo guutummaan deebi'ee iddoo duritti garmalee jeeqamee aariidhaan ka'ee nama sanarraa kaasee amantii nama sanarraa kaasee naannoo namni sun itti dhalate kanatti gadi bu'ee lola walirratti banuu yaaluun baay'ee nama gaddisiisa. Duraan dursee wanti jechuu barbaadu wanti namichi kun godhe inni dhiyeesses ta'u inni dhiyeesses saba kanatti wanti dhiyeessanii anamma itti afaanii asirratti bu'aa hin buusu saba kana hin fayyadu jedhee yoon yaade. Haasa'uun barbaadu saba kana kara kam fooyyessu wanti haasa'u hundinuu saba kana kara kam fooyyessuu danda'a saba kana akkamittiin bu'aa buusuu danda'a bu'aan buusu taanaan garuu asirraa haasaa ooluun hiikan qabu haasaa baay'eenis hin gargaaru nama dhugaa dubbachuudhaaf it doesn't do any good for anybody so inni dhiyeesses waan akkasii kana keessumaa uummati kun ofii isaattiyyuu gidiraa cinqii dhiphina yaaddoo sodaa kana keessa utuu jiru ba'aa saba kanaa irratti ba'aa akkasii dabaluuni it is unfortunate dhugaa dubbachuudhaaf yerootti uummati keenya stressii guddaa jala jiru inni kaan immoo haadha isaa iyyuu depressed ta'e manatti galee jiru we are diagnosed hin taane malee uummanni Oromoo clinically depressed nation dhugaa dubbachuudhaaf ba'aan isarra jiru hidhaan isarra jiru du'i isarra jiru gadadoon isarra jiru dabi isarratti hojjetamaa jiru halkaniif guyyaatti uummata Oromoo wanti inni dhaga'u ala kana isarratti kan godhamaa jiru maatii isarratti kan godhamaa jiru wanti nuyi dhageenyu stressii guddaa cinqii guddaa depressionii guddaa saba keenyatti fide hayyuu baay'een sammuu isaatti dhabee qalbiin isaa itti dhiphatee manatti galee yeroo sabni keenya highly intense ta'e kana waan ta'e haala muddisiisaa gidiraan keessa goote dhiphinni itti baay'ate du'i itti baay'ate gadadoon itti baay'ate hidhaan itti baay'ate keessatti saba kana irratti immoo lola amantaa akka kanatti fiduuni it is totally uncalled for dhugaa dubbachuudhaaf I'm totally disappointed namoota kanatti warri obbolaan koo Oromoon Islaamaa kun Oromoo Islaamaa duwwaa aarsi jettanii yoo yaaddan dogoggortaniitu arrabsoon kun Oromoo Islaamaa duwwaa arrabsi jettanii yoo yaaddan jibbi kun Oromoo Islaamaa duwwaa irratti xiyyeeffate jettanii yoo yaaddan dogoggortaniitu arrabsoon namichi kun gadi ba'ee jedhee arrabsoonni warra Islaamaan arrabse jedhee yaadee arrabse kun ana ittafaasa kiristaanaa arrabse jibbinni Oromoo gar tokkotti agarsiise kuni Oromoo gara kaanii inni gara kooti jedhee yaadu kan hundumaa irratti jibban agarsiisedha. Jibbinni jibba hunda keenyaati. Arrabsoonni arrabse arrabsamuu hunda keenyaati. Kana tarrafame abaluu tarrafame warra akkasii tarrafame warra achi tarrafame jedheen ilaaluun arrabsoo tokkittiin Oromoo irratti gadi ba'e hunda keenya irratti gadi ba'e. Any attack and any one of us is on all of us. Attacking kamiyyuu arrabaana ta'u balaana ta'u miidhaana ta'u humnaana ta'u Oromoo tokko irratti kan geggeeffame eenyummaa isaatiif maalummaa isaatiif naannummaa isaatiif amantii isaatiif dhiigummaa isaatiif Oromoo tokko irratti dabi dubbatame tokkoof dabi godhame tokko Oromoo hundumaa irratti amma godhameen gargar hin jiru.
Dhugaa si dubbachuudhaaf aariin obboloonni Islaamaa aartanii hamma sana warra kiristaanaa aarsa waan namni maal jedhee waamu nama kana dhugaa dubbachuudhaaf maraatummaa yoo ta'e malee namni gaduma ba'ee amantii nama arrabsu yoo maraatummaa ta'e malee keessa ba'ee immoo nama namni yookaan ergamaa rabbii jedhee sabni biiliyeeniin itti amanu tokko gadi ba'ee arrabsuun sammuu dhabuu yoo ta'e malee bu'aan isaas natti mul'atu. Reasoning, there is nothing to reason gochuun hin danda'amu waan namichi kun godhe. Isarrayyuu immoo darbee Oromoo dubartoota akkasitti uffatanii akkas ta'an jedhee arrabsuun it's just totally unbelievable. Dhugaa dubbachuudhaan gurra koo waamanuu hin danda'u. Namni bara jaarraa 21 keessa. Isumaayyuu biyya Ameerikaa keessa. Amma tume biyyan guddanne biyyan baranne uummata tabuu jiru. Uummata amantii wal fixu jira. Maaliif hin baranne hin hubatu wal fixa akkasumatti. Maaliif inni kun qeesii to'atti maa isa sana sheekii to'atti maa uummati gadi ba'ee wal falata. Biyyan barnooti hin jiru hubannaan hin jiru waan ta'eef. Biyya Ameerikaa keessatti ofii isaatii dhufee biyya mirga haasa'uu argate keessatti mirga saba tokko soosaayitii tokko uummata tokko dhiibuudhaaf akka itti haasa'uuni maraattummaadha kun. Warra sirraan dhaggeeffataa jirtan akka isin beektan wanti hin barbaadu ani ittafaa Oromoodha malee amma Wallaggaanis bakka bu'ee haasa'an jiru. Amantii kiristaanaas bakka bu'ee haasa'an jiru. Ani amantii kiristaanaa bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u. Uummata naannoo Wallaggaas bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u. Nobody gave me a representation as a Christian. Nobody gave me a representation as somebody who was born in Wallagga region. Kanaaf representation fudhadhee uummata Wallaggaa bakka bu'ee uummata kiristaanaa bakka bu'ee haasa'an jiru. Ani akka ittafaa akka Oromootti haasa'aa jira. Namichi kun inni dhiyeesses inni dhiyaate haasa'e kun Aggumaa inni jedhamu I think maqaan isaa Aggumaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaaba siyaasaa keessattis bakka bu'iinsa hin qabu, amantaa keessattis bakka bu'iinsa hin qabu. Namni kun cheerchii dhaqaa ture, cheerchiyyuu nama baay'ee diigeedha. Seenaasaa namni baay'een hin beektan waan ta'eef akkasumas isinitti fakkaata. Cheerchiyyuu nama diigeedha namni kun. Cheerchiyyuu nama diige lafa jirutti cheerchiyyuu nama gargar diige. Dubbii keessatti kaasee, lola keessatti kaasee, jibba keessatti kaasee nama cheerchiyyuu diigeedha namni kun. Reyaalitii isaa baruu yoo barbaadan garuu hin barbaachisu waa'ee nama haasa'uuni hadhiifnu isa. Wantinni arrabsoonni arrabni Oromoo gar tokko irratti Oromoo warrasi Oromoo warrachi jechuun barbaadu Oromoo Islaamaa jechuun barbaadu Oromoon Oromoodha Oromummaatu walitti nu fide amantaa saba tokko irratti garuu wantinni garee tokko irratti wantinni haasa'e kun is totally unacceptable dhugaa dubbachuudhaaf fudhatamas hin qabu Oromoon baay'ee irratti hojjete baay'ee itti dadhabe keessumaa diiyaaspooraa kana keessatti Oromoon dadhabbii guddaa dhugaa dubbachuudhaaf kanan beekuudha dadhabbii guddaatu irratti dadhabame allaayansii Oromoo Islaama, Kiristaana, Kiristaanuma keessaa immoo Ortodoksii, Waaqeffataa, saba adda addaa, saba garaagaraa walitti fidee, saba garaagaraa jechuun amantaa adda addaa Oromoo makee jiru walitti fidee, allaayansii amantii, Oromoo Faith Alliance uummate isaanillee ibsa baasaniiru, which is good. Kanatti Oromoon gaabbii isa gidduu jiru dhiphifatee garaagarummaa kana hundumaa diinatu dhimmatti ba'e. Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf amantaadhaan wal dhabee barreenti wal lolan jiru. Diinatu dhimma itti ba'a. Meeshaalee diinaati. Naannummaan, amantiin, ilaalcha adda addaa kun hundinuu meeshaa diinonni keenya dhimma itti ba'anii bara dheeraa itti nu cabsanidha. Malee guyyaa tokko Oromoo walitti ba'e amantaa wal jibbee wal lolee wal jibbee hin beeku. Meeshaa namoonni kun dhimma itti ba'anidha. Arras namoonni kun meeshaadhuma diinaati. Rakkinni kun garuu namni kun kan xinnoo ana kan nagaddisiise namni kun Wallaggaanis bakka hin bu'u. Amantii kiristaanaas bakka hin bu'u. Adda bilisummaa Oromoos bakka hin bu'u. Waboos bakka hin bu'u. Namoonni garuu akka kanatti fuudhanii afarsan jiru. Isaan kunis rakkina guddaatu qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa Oromoo keessatti namoota gurguddaa ani irraa neenne kabaja guddaa qabuu fi kana fuudhanii akka kanatti yeroo isaan afarsan iyyuu baay'ee nagaddisiise. Maaliif Aggumaa namni jedhamu kun attamitti Wallagga bakka bu'a jedhee namni haasa'uu danda'a. Yookaan namichi kun warra amantaa kiristaanaa bakka bu'a jennee attamitti akka kanatti yaaduu dandeenya. Yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo bakka bu'a namichi kun jennee attamitti yaaduu dandeenya. Yookaan waboo bakka bu'a. No, namni kun maraataa nama namaanuu waliin galle nama cheerchi kee jiru wajjinuyyuu waliin galle namuma just totally waan barbaade gadi ba'ee haasa'u tokko akka nama Oromoofis eenyuufis dhimma hin buufne tokkotti lakkoofne bira darbuu caalaa
namoonni gurguddaa ani irraaneen tokko gadi ba'anii durumaayyuu isaan akkasitti yaadu jedhanii haasaa akkasii haasaan baay'ee na gaddisiise maaliif eenyu durumaayyuu isaan akkasitti yaadu yeroo jennu eenyu isaan eenyutti quba qabaa jirra. Wanti beekuun dura jiru namni tokko maraataan iddoo hundumaa jira. Maraataan amantii hundumaa keessa jira. Maraataan naannoo hundumaa keessa jira. Maraataan biyya hundumaa keessa jira. Maraataan adireesiin qabu, lokeeshiniin qabu, teessoon qabu, maraataan dhugaan sitti maraataan itti biran dabartu yoo ta'e. Fakkeenyaan isinii fuddaan. Angaasaa waggaa meeqa arrabse uummata Oromoo. Ammayyuu isin ta'u uummata Oromoo een haasa'an. Angaasaan amma har'a paarlaamaa keessa jiru karabaataa hidhatee kumaatamaan jala nammee taa'ee ilaalee angaasaan waggaa meeqa arrabse uummata Oromoo. Keessumaa uummata Oromoo warra Wallaggaa jedhe, warra Kiristaanaa jedhe, warra maal jedhe ilmaan mishiinarii jechuun isaa baay'ee jecha namatti hin tolle. Ilmaan mishiinarii buna jalatti dhalatte footoo waaqessitu naannummaadhaanis nu arrabseera, amantaa keenyas arrabseera. Wanti ni dhiisan jiru. Angaasa guyyaa tokko iyyuu jedhee dhiise miti akkasa kana. Angaasaan guyyaatti deebi'ee waggaa meeqaa fi cagade. Naannoo tokko irratti duule. Yeroo sana garuu namni gadi ba'ee uummata Harargeetu nu arrabse jedhee angaasaan saabanni Harargee ta'eef Harargee namni kumate hin jiru. Warra Harargeetu amantaa keenya tuqee warra Harargeetu nu arrabse jedhee Wallaggi gadi ba'ee haasaa tokko hunaasof. Maaliif? Angaasaan Harargummaadhaan nu arrabsine. Angaasaan Islaamummaadhaan nu arrabsine. Angaasaan waan baalagee ta'eef nu arrabse. Period. Angaasaan uneducated baalagee waan ta'eefitu Oromoo keessaa baalagee baate tokko waan ta'eef ba'ee nu arrabse malee Harargee waan ta'eef Wallagga nu arrabsine. Kanaafuu Harargee akkamitti komannu? Maal wanta akkasii? No. Angaasa Harargeetti waan dhalateef Oromoodha angaasaan. Angaasaan iyyuu Oromoodha. I think Oromoodha fakkaata. Oromoodha jennu. Oromoodha angaasaan. Oromoo keessaa immoo ishee gadhee baalagee ta'ee nama dhalateedha jennee akkasumatti consider goona malee baaleetu yookaan Hararitu nu arrabse yookaan warra Islaamaan nu arrabse jennee guyyaa tokkoof yaadneen beeku. Yaadeen beeku akka tafaat. I don't think namni Wallaggaas kana waan jedhee yaadeen beeku natti hin fakkaatu. Who cares? His baalagee bakka. Bor Harar keessaa baalagee tokko ba'a. Bor Wallagga keessaa baalagee tokko ba'a. Arsii keessaa gadhee tokko ba'a. Gadheen iddoo hundumaa jirti. Nama gadheedhaan gadheema jechuudha malee sababa warra akkasii ta'eef, sababa warra achii ta'eef, sababa warra akkasii ta'eef jennee maqaatti kaa'uuni yoos rakkina guddaa keessa seenna. Gaafa sana Wallaggi kee duulutu irra jira jechuudha. No, akkas ta'uun irra hin jiru. Har'as immoo ustaazonni keenya, qeesonni keenya warri har'a amma namicha isa kana lolaa ture gaafa sanas loluutu nurra ture. Eenyuuf iyyuu, eenyu abbaa eenyuuf eeyyamuun nurra hin jiru. Naannoodhaan, amantiidhaan, maaloo waan akkasiitiin Oromoo gidduutti gadi ba'ee arrabsoo ka geggeessu. Oromoo gidduutti jibba facaasuu ka barbaadu itti duulamuutu irra jira. Oromoon cufti itti duuluutu irra jira. Regardless of your religion, regardless of your lafatti dhalatte, it doesn't matter. Oromoo Arsii, Oromoo Wallaggaa wanti hin jedhu hin jiru. Oromoon Oromoodha. Oromoon Wallagga keessa jiru akka carraa ta'ee naannoo Wallaggaatti dhalate. Ammatu yeroo olii gadi Oromoon olii gadi deemaa ture lafa bal'ifataa ture. Oromoon garri maccaasuun gara Arsiitti gadi goreera ta'e Arsiitti dhalate ture. Ammatu warri gara Arsiitti gore immoo yeroo migration olii gad deemee lafa bal'ifataa qotataa bal'ifataa deemu kana gara Wallaggaatti gad deemeera ta'e Oromoon Arsii hundinuu Wallaggatti dhalate ture. Oromoon kuni akkuma carraa ta'e tokko Wallaggatti dhalate tokko Arsiitti dhalate tokko Hararitti dhalate malee Oromoo adda addaa ta'e miti. No. Oromoo adda addaa ta'e miti. Akkuma carraa ta'e akkaataa lafa bal'ifataa gosa gosaan bal'ifataa deemetti lafa dhalatetti dhalate malee Oromoon Oromoodhuma. Anis Arsii keessa dhalachuu danda'an ture utuu karri keenya balballi keenya caffatee gara sanatti deemeera ta'e Arsiidha gara Arsiitti jechuudhaan gara Arsiidhaan dhaladhe jechuudha. Oromoon Oromoodha. Gurbaan har'a amma amantaa Islaamaaf warra maalii jedhee arrabsu kuni hunda keenya arrabse. He insulted all of us. He disrespected all of us. Dhugaa dubbachuudhaaf. Bor Islaama keessaas gadi ba'ee tokko yoo dubbate. That is approach nu fudhachuutu irra jiru. Hunda keenya arrabse. Ka'ee kiristaana yoo arrabse hunda keenya arrabse namni sun. Ka'ee Oromoo Harar jedhee yoo arrabse hunda keenya arrabse. Oromoo Harar ka jedhu hin jiru. There is no Oromoo Harar.
Dhugaa dubbachuu Oromoo Harar, Oromoo Arsii, Oromoo Baalee, Oromoo akkasii kan jedhu hin jiru. Oromoon Oromoodha. Booranaaf Baarentumarraa dhufe lafa gaafa bal'ifatu iddoo bal'ate kanatti bal'ateetu dhalatee wal dhalche malee Oromoo Arsii wanti jedhu hin jiru. Gosaaf balbala qaba immoo Oromoon. Baaronaaf Baarentumarraa dhufe gosaaf balbala qaba waan meeqa qaba Oromoon. Gara barbaadee dhalachuu danda'a. So saba ko please kana keessaa ba'aa nama kana dhugaa dubbachuu nama akkasii kana deebiitti laachuun hin barbaachisu. Gadi bu'uudha deebiitti laachuun. Warri garmalee aartanii I'm sorry anis akka keessa nagu dhaggeeffachuu hin dandeenye wanta ni dubbatu. Dhugaa dubbachuu jaarraa kana keessa moo baratti Ameerikaa fi Yurooppii kana keessatti guyyaa qullaa jedhee namni of salphisee dhiirriif dubartiin akka dhalatetti paarkitti yaa'u qullaa yaa'u salphina guddaa waan waaqeef lafin jaallanne qullaadhaan guyyaa qullaa jedhee paarkitti yaa'u nama ulfina isaa eeggatee dubartii ulfina ishee uffattee eeggattee haguuggattee kabaja ishee eeggattee amantii ishee eeggattee deemtu arrabsuuni warri qullaa bahuu yaa'u sanatu gadi ba'ee arrabsee irraa tola beeki. Warri qullaa paarkitti yaa'ee guyyaa qullaa Yurooppii keessa jira kun Ameerikaa keessa jira. Nudity day jedhanii guyyaa qullaa namni dubartiin akka dhalatetti dhiirri akka dhalatetti kumaatamaan paarkitti yaa'ee wal keessa deemaa oolutu jira. Bara akkasii waan gurricuu nama jechisiisu dhageenyee keessa jiraannu keessatti dubartii ulfina isheetiif amantaa isheetiif uffattee kabaja ishee eeddee xaxattee deemtee akka gooti maal jedhe arrabsuuni maraatummaa yoo ta'e malee kuni I don't understand. Maraatummaa yoo ta'e malee maraatuudha bakka. He is crazy dhugaa dubbachuudhaaf. Namoonni taatan kasa sun hin danda'ama taanaan warra seeraa barbaadate kasa isaa hidhaa gashaa nama akkasii. Oromoofis bu'aan buusu biyya lafaafis bu'aan buusu eenyuufis bu'aan buusu namni akkasii kuni hawaasa keessaa fagaateetu jiraate iyyuu gaariidha. Wanti tokkitti Oromoo gargar cabsu Oromoo keessatti entertained ta'uun irra hin jiru. Fudhatama argachuun irra hin jiru. Ani kiristaanas bakka hin bu'u haasaan jiru. Wallaggaanis bakka bu'u haasaan jiru. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf gidduu kana yeroon dhaggeeffadhu namootuma bebeekoo baay'een ustaazoo fi jedhan kan sheekoo fi jedhan iyyuu durumaayyuu isaan akka itti yaadu durumaayyuu isaan akkas gaafa jedhan baay'ee na rifaasise yaadaan. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyu durumaa isaan inni jedhu kun eenyu? Who are we referring to? Gara sana deemuun nurra hin jiru. Namicha kanarratti duuluutu nurra jira. Isa wanta nuyi itti dadhabnee ijaarrannee suphannee madaa keenya baattannee amma akkuma isaatti kana keessa dabarraa jennee wanta nuyi rakkataa jirru diiguudhaaf. Wanta tokko postii godheen ture. Namichi kun eenyu isa jedhu ilaaluutu nurra jira. Nama tokkotu postii godhe dhugaa dhateen beeku dhugaa taanaanii amma angaasaan akka sana arrabsee har'a lafa ni jiru laala. Fakkeenya tokko fudhadhaa. Angaasaan akka sana uummata saba gar tokkotti dhalate saba naannoo Wallaggaatti dhalate uummata Wallaggaan jedhinaa please uummata Arsiisin jedhinaa please Oromoon jechuma akkasiin gargaaraminaa Oromoon akka carraa ta'in Wallaggatti dhalanne inni tokko Arsiitti dhalate inni tokko Haraaritti dhalate Angaasaan saba Oromoo naannoo tokkotti dhalate keessumaa Wallaggatti dhalate arrabsaa bahee har'a eessa akka inni jiru laala badhaafi kennameefi shillimaatti kennameefi yeroo sana arrabsoo akkasii arrabsee lakkii dhoowwaa gurbaa kana hawaasi lafa inni jiraatu hawaasi Kanaadaa keessa accept isa godhe uummati kumaatamaan taa'ee akka fanitti dhaggeeffatee kolfaa ture yeroo inni arrabsoo geggeessaa ture utuu yeroo sana maraanneerra ta'e utuu yeroo sana ifanneerra ta'e utuu yeroo sana nama sana hawaasa keenya keessaa baafneerra ta'e angaasaan lafa har'a jiru hin jiru tura. Yeroo inni akka kana ilmaan mishiinarii buna jalatti dhalatte diqaalaa goojjame warra footootti amantu jedheen arrabsaa ba'e uummata saba naannoo Wallaggaatti dhalate akkanatti arrabsaa ba'e. Who said anything? Nobody. Qeessonni gabbaanii waa jedhaniiru? Nobody. Ustaazi gabbee sheekaan gadi ba'ee waa jedheera? Nobody. Maal goone? Maraataadha baalageedha kun jenneetu rejectii magoonee dhiifne. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu hawaasni inni keessa jiraatu keessatti illee akka kana godhaa angaasaanii sagantaan adda addaa naannoo sanatti yeroo qophaa'u sagantaa geggeessaa ture waan adda addaa goggodhaa ture akkuma nama waan sirrii hojjeteetti yeroo sana ifachuutu nurra ture ilaalaa har'a lafa inni jiru lafa angaasaan jiru yeroo sana iyyuu ergama diinaa qaba ture nuti hin beeku malee angaasaan ammuma keetu OPDO'n biltsiginnaan jaallattee ofitti qabdee akkas goote jettanii yaadinaa durumaa kaasee angaasaan ergama qaba durumaa kaasee kaadhimamaa ture angaasaan har'a nuu galee malee
namicha kana silala namicha kana sakka abaa waba waan jedhe duwwaa fi oromoo sabbunaa jettanii yaadinaa namicha agumaa jedhu amantii islaamaatiif oromoo islaamaa arrabse kana dhugaa isitti man ergama mataa isaa qaba kana duukaa sirbuuf afarfamnee naani gowwaa taana ammas namichi kun Facebook irra namni tokko kaayera obboleettiin isaa haadha manaa Biraanuu Juulaati agumaan akka namoonni nama jedhaa jiranitti an adda baafadheen beeku haati manaa obboleettiin agumaa haadha manaa Biraanuu Juulaa Itaamaajoor Shumii kan jeneraala Itoophiyaati ergama qabata we need to be careful amma why amantii keenya aarra sensitive taane utunu isa machuuf nu garuu inni ergama sarawati ergami sara mahanni oromoo kristaanaa fi oromoo islaamaa walitti buusu oromoo naannoo tokkoof oromoo naannoo tokko walitti buusuudha maaliif amma kana barbaadu warri bilxiginnaa already kana sanaani lola kee jiru diriirra jiru waan meeqa jiru oromoo amma akka kanatti cabsuudhaaf oromoo gargar baasanii oromoo keessa sagasaganii galuu fi meeshaadhaa fi nama barbaadanii amma satti dhimma baanii already nu kuna walloluutu walitti aaruu walitti gadduu keessa seenne amantiin keenya nu aarsa wanti ta'e kun amma sin aarsu na aarsa garuu ergami namicha kanaa maali eewutu ergataa jira sa'aatii kanatti waa'ee amantii haasa'u maaliif barbaachisa sa'aatii kanatti mee yaadame durmaan haasofne waggaa shan dura yoo arrabsaa ture mini oromoo naannoo wayii arrabsaa oromoo naannoo arsii waan meeqa arrabsaa ture namichi kun maraataadha jirumaayyuu garuu battala kanatti ofii isaatii feesbuukii laayivii irra bahee haasaa ture dur battala kanatti gurbaan kun afeeree miidiyaa isaarra fidee inni immoo waa'ee oromoo islaama irrattiitii fi oromoo naannoo tokko irratti xiyyeeffachuun maaliif isa jedhu yaada dhugaadhaan isitti kunoo ammas waan isaan nuuka kiyyoo isaan nuuka'anitti qabamna natti hin fakkaatuan jibba islaamummaa yookaan jibba oromoo naannoo tokko duwwaarraa waan madde natti hin fakkaatu ergamatu dudduuba jira oromoo obboleettiin isaa Biraanuu Juulaatti heerumte oromoo ergamatu jira dudduuba isaa kanaaf tasgabbaa namni amantii kiristaanaa arrabse na aarsa namni amantii islaamaa arrabse na aarsa amma sin aarsa na aarsa dhugaa waaqaati an kiristaana naannoo wallaggaatti namicha kun wallaggaanis bileemii gootu yoo ta'e kiristaanummaa isaanis bileemii gootu yoo ta'e hamma sin aarsu na aarsa oromoon oromoodha period dhumatti dubbiin garuu sa'aatii kanatti miidiyaa gurbaa kanaa irratti dhaqee haasa'uunsa maaliif the why deebisuu danda'utu nurra jira amma gaa yoo kaayyoon isaanii sulumaayyuu sensitivitiin jirti oromoo gidduu abboonni amantaa keenyaa walitti dhufanii tokkummaa uumanii waan malle tasgabbeessaniiru durumaa immoo naannoodhaan wal riguun kun jirti maal adda baasanii haasa'uun barbaachisaadha naannummaa kanaan wal riguun wal shakkuun wal sodaachuun jirti oromoo keenya keessa amma inni dhagaa tokkoon gugee lama rukute dhagaa tokkoon gugee lama two birds with one stone isa faranjiin jettu dhagaa maal tokkoffaa tokkichumaan lola naannummaa nu gidduutti kaasaga lammaffaa tokkichumaan lola amantaa nu gidduutti kaasa dhagaa tokkittiidhaan agumaan dhagaa tokkittiidhaan gugee lama rukuta yoo anaaf isin kufneef if we get trapped into his trap kiyyoonni nuu kaa'e keessatti yoo kufne kiyyoo bilxiginnaan itti laatte kana keessatti yoo kufne namicha kanaaf kiyyoo lama dhagaa tokkitti darbatanii kiyyoo lama keessatti nu qabatan kiyyoo naannummaa fi kiyyoo amantaa keessatti kanaaf saba koo nan beeka amantiin sensitiividha amantiin argeera namoota baay'ee oromummaan qiliyaalitti amantii kootti dhufnaan namoota jedhan it's okay passionii fi compassionii amantii amma sana qabaachuun gaariidha amantii ofiitiif cichoomina qabaachuun barbaachisaadha maaliif amma wanti nu biyya lafaa kanarraa lollee wal fixaa jirruu fi inni kun hundinuu darbee lubbuun keenya waaqa biraratti it is important faith is important to us amantiin it is very important to us akkuma warra islaamaatti important ta'e amantiin kiristaanummaa anaaf it is very dear and important to me kanaaf amantii keenya defend gochuun we have the full right to defend it mirga yeroo jennu ko mirga waan baay'eetu jira mirga amantii mirga jireenyaa mirga namummaa mirga maali mirga wanti nu jennu kun mirga kana hundumaaf keessaa qaba achi keessaa immoo amantiin
iddoo guddaaf iddoo olaanaa qaba. Maaliif waan lafarraaf waan waaqarraat waan waaqa biraaf waan lafarraat walitti waan ta'eef is dear to us. Nama hundumaaf dubbii sensitiiviidha. Haa ta'uti garuu namichi kun dhuguma amantaa irratti xiyyeeffataa jira. Dhuguma lolli isaa lola amantiiti moo ergama adda biraa qaba. Isa jedhu immoo ilaaluutu nurra jira. Akka gowwaattis jiraachuu nurra hin jiru. Ilaala angaasaarraa fakkeenya guddaa fudhadhaa. Angaasaarraa fakkeenya guddaa fudhadhaa. Angaasaarraa fakkeenya guddaa fudhadhaa. Angaasaan ergama qaba ture. Angaasaan ishee madheengaddeet biyyatti galee fuudhanii paarlaamaa keessan keenya. Angaasaan yeroo dheeraadhaaf jara kanaaf dalagaa ture. Innis maanni hojiin itti kenname Oromoo diiguu. Oromoo naannoo tokkoof naannoo tokko walirratti kaasu, Oromoo amantaa tokkoof amantaa tokko walirratti kaasu, ergama isaa sana hojjetaa ture. Yeroo sana namni kumaatamaan taa'ee ilaalee fana itti qabaataa ture angaasaatti. Badaa namni itti dheekkame hin jiru. Free raayidii godhaa ture. Wallaggaan fullug godhee arrabsee, amantii kiristaanaa fullug godhee arrabsee, namni akkanaatti hin jedhin jiru. Actually hawaasi dhimma itti ba'ee itti gargaaramaa ture angaasaatti. Garuu lafanni itti dhalateef walitti dhuun hin barbaachisu. Angaasaa fi Harargee walitti dhuun hin barbaachisu. Angaasaaf amantii Islaamaa walitti dhuun irra jiru. Ammoo irra Islaamaatu hin gaafadhe wanta angaasaan godhu akka Quraanaatti sirriidhaatu hin jedhee kuni nama amantii Islaamaa hordofu iyyuu miti jedhee gana amma sheekaatu hin gaafadhe. Maaliif wanti inni hojjetu dabaa akka ta'e beeka kaa? Waan amantiin Islaamaa hin eeyyamne, waan amantiin Islaamaa itti waliin galle hojjetaa bahe angaasaan. Kanaaf angaasaan Islaama bakka bu'uu hin danda'u angaasaan. Dhugaa isitti man. Angaasaa akka itti ilaalee Islaama jedhee yaaduun hin danda'an. Amantiin Islaamaa disipiliinii qaba, sirna qaba, toora qaba, akka itti hordofu qaba warri isa hordofu. Amantiin kiristaanaa sirna qaba, toora qaba, akka itti hordofu qaba. Amantiin hundinuu sirnaaf toora qaba. Nama akka angaasaa ilaalee amantii Islaamaa ittiin madaaluu hin danda'an. Angaasaadhaa fi amantii Islaamaa wal biratti tilmaamuu hin danda'an. Ummata Harargee Oromoo naannoo Harargee jiru keessatti dhalate. Saba guddaa ummata sabboonaa bara isaa guutuu qabsoo Oromoof dhiigaa ture. Ani angaasaadhaan hin mazzanuwan. Angaasaadhaanis hin tilmaamuwan. I can't do that. Saba guddaa mana ga'u angaasaa arrabsoo jechuun barbaadu. Angaasaa maal jedhuun dhugaasitu. Angaasaa I don't know. I don't want arraba koo eeggachuun barbaadu. I don't want to say bad thing. Angaasaadhaan garuu Harargee hin tilmaamuwan. Angaasaadhaanis amantii Islaamaa hin tilmaamu. Akkuma kana Oromoon kan biraan agumaa kana kiristaana jedhee yaadee uummata kiristaanaa itti faraduun irra hin jiru. Agumaa kana ilaalee kun warra Wallaggaatti jedhee Wallaggaatu naannoo sanatu durumaayyuu isaan jedhee namoonni keenya gurguddaan akka itti haasa'uun is very disappointing. Dhugaa dubbachuudhaaf ustaazonni keenyaaf sheekonni keenya namoonni gurguddaan keenya jecha akkasiirra baay'ee of eeggadha. Ammas immoo dubbii kana salphisaatti namichi kun maraataadha. Uummata kiristaanaas bakka hin bu'u, uummata naannoon itti dhalate sanaas bakka hin bu'u, nuyi saba tokko jedhanii ustaazonni keenya, hajoonni keenya kana dubbachuutu irra jira. Akkuma uummata kiristaanaa luboonni keenya gadi ba'anii namichi kun eenyuun iyyuu bakka hin bu'u, Oromoon tokko jedhanii dubbataa jiranii eeyyee sensitiiviidha. Keessuma wanti uummata Islaamaa aarsaa jiru, uummata amantii Islaamaa hordofu aarsaa jiru, isanii dubartoota arrabsa iyyuu miti. Ergamaa Rabbii jedhee uummati biliyeenii meeqa kan hordofuuf kan itti amanu tuquun barbaachisaa miti. Itti namantu yoo ta'e itti namaniin you have the full right. Muhammad kanas miti sana miti sammuu keetti itti amanuu dhiisuun waan tokko. Gadi baatee garuu nama amantaa nama arrabsuuni it's beyond anything. So dubbii kana warri aarrayyuu hammam yoo taarrayyuu ergama wanta kana dura jiru ilaallee namicha kana hawaasa keessaa discredit godhanii hawaasa keessaa discredit goonee namicha kana qabsoo keenyaaf tokkummaa keenya irratti xiyyeeffachuutu nurra jira. Oromoo muddama guddaa keessa jira. Dhugaadha isiitti mana. Muddama guddaa keessa jira. Muddama keenya irratti warra akkas hoomworkii nu baay'isan mootummaa bilxiginnaatiin qaxaramanii hojii akkasii nu gidduutti hojjetanii lola nu gidduutti bananiif yeroon kennina. Ofiiyyuu wanti Oromoo kun gara kamitti goruuf deema? Haalli kun maal ta'uuf deema jennee gadda guddaaf yaaddoo guddaa keessa jiraanna. Kan ammoo ofirratti daballu disenfranchised nama ta'e kan hawaasa kamiifiyyuu kan bakka hin buune cheerchii keessa jiraatu iyyuu nama diige nama
dhugaan dubbadha. Kanaan immoo ba'aa ofirratti daballu. Kan du'aa jirru kan jaarsi karrayyuu abbaan gadaa maas kiilingiin kan irratti geggeeffatamaa jiru irratti agumaa immoo itti daballu mata cabatti immoo agumaa dabalannu Oromo. Come on guys, let's move. Let's leave this behind. Dhugaan ishiitti man. Yaad ayaa kanatti maas kiilingiin Oromiyaa keessatti jumulaan nama ajjeesaa jiru. Warra mana dhagee jirutti maal ta'uuf deema jennee yaaddoodhaan yeroo jiraan. Dhimmi Oromoo kun maal ta'uuf deema jennee halkaniif guyyaa yeroo riba dhabnu keessatti agumaa immoo itti daballu maraataa tokko immoo itti daballu ajandaa keenyatti. I know it's sensitive. Amantiin sensitive akka ta'e naa gala. Oromoo garuu baddaa. Ammas jedheela. Namichi kun hidhata qabaachuu danda'a warra bilxiginnaa naa wajjin. Keessumaa dhuguma akka jedhamaa jiru kana obboleettiin isaa Biraanuu Juulaatti heerumtee jirti taanaan namichi kun ergama akka inni qabu beekuun rocket science miti kun. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nama akkas walitti hidhata qabaatee gadi ba'ee immoo Oromoo kana keessatti gidiraa rakkina guddaa mana ga'u waan uumu tokko namni yoo dubbate kun ergama yoo qabaate malee sa'aatii kanatti yeroo kanatti miidiyaa irratti gadi ba'ee kana jechuun ergama mishinii guddaa qabaate malee there is nothing behind it. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf Oromoo rakkannee waggaa tokko walakkaa waggaa lamaan kana keessatti rakkina naannoo rakkina amantaa kana of keessa hamma dandeenye suppress gadi goone gadi ukkaamsine tokkummaa Oromoo akkuma isheetti walitti suphinee qabanne allaayansii garaagaraa uumne gara fuulduraatti yeroo deemaa jirru kana keessa maraataan akkasii dhufee wanta nuyi waggaa lama ijaarre halkan tokkotti yoo nu duraa diige yamaalii jenna. Dhugaa isheetti man these things makes me emotional. Waggaa lamatti dadhabe diiyaaspooraa kana keessatti tokkummaan kun akka iddootti eegamuuf jaalalli kun akka iddootti eegamuuf Oromummaa walitti nu fide amantaan kan dhuunfaate amantaa walii keessan nannu abbabbaa waan barbaade waaqessi muka waaqessi dhagaa fuudhii laaddana kaa'e waaqessi. Why is that my problem? Dhagaas kaayite amma hundi keenya yoo waaqa tokkicha jennee amanaa jirra. Inni kun ma waan guddaadha beeke. Namni ko Oromoo keessaa dhagaatti amanu garteen jiraannaan dhagaa sana kabajuufiitu nurra jiraama akka sabaatti. Amantiin keenya waa'ee dhagaa sanaa waan nutti muqaba wanti nuyi itti waliin galle miti. Waaqa tokkichatti malee sagadin jedha warra Islaamaas an keenyas waaqa tokkotti malee sagadin jedha namni dhagaa yoo kaa'e akka amantaa keenyaatti dhagaan sun waaqa ta'uu hin danda'u itti amanna kan. Namni tokko garuu dhagaan kun waaqa kooti yoo jedhe siif waaqa keeti anaaf immoo waaqa koo miti jennee bira lufna malee waaqa ta'uu hin danda'u kun jennee dhagaa fuunee jalaa fuunee shinti beetii keessan buuf. Do we do that? Then democracy hin beennu jechuudha. Mirga wanta jedhu hin beennu jechuudha. Mirginuun galle jechuudha. Yoo inni dhufee kanatti amana kanatti waaqa naan jedhe akka amantaa kootiitti dhagaan kun waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqi tokkicha duwwaadhaan jedhaan. Garuu dhagaa sana achi duraa fuudhee gaarbeejii keessa duraan buusu. Nan kabajaaf. Dhagaa sana fuudhee narra kaa'u yoo ka'e garuu mirga kootu ka'e waan ta'eef duraan dhaabbadha. That's right. Kanaaf please obbolaan koo arrabsoonni isin irratti dhufe nurratti dhufe kan keessan duwwaa goota hin ilaalina. An insult on you is an insult on all of us. Whether we're Christian, Muslim, non-believers, eenyuyyuu haa ta'u. Namni Oromummaa keenya tokkummaa keenya diiguudhaa fi na keessaa nama tokko arrabse hunda keenya arrabse. Tokkummaa keenya Oromummaa keenya wanti nu ijaarrannee jiru kana diiguudhaaf namni nu keessaa tokko irratti balaa bane hunda keenya irratti balaa bane. It is the attack on all of us. Kuni hawaasa Oromoo keessattis bor saba Oromoo keessattis iddoo hin qabu. Akka wanta amantaan Islaamaa fi uummata Islaamaa kun qabsoo Oromoo dudduubatti deebiseetti wanti naasoo kanatti please dhaggeeffatina. Siyaasa Itoophiyaaf biyya Itoophiyaa warri gadache yoo jiraate warra maqaa kiristaanaatiin mootummaa qabatee jiraatudha. Warra Islaamaa miti. Realitii isaa dubbanna. Waggaa 100 oliif Itoophiyaa qabatee Itoophiyaa hiyyoomsee Itoophiyaa namaa gadi godhee saba hundumaa namaa gadi godhee hiyyoomsee
cabsee naaffisee biyya sana gabrummaan takaalee kan amma ammaatti qabatee rakkisaa jiru yoo jiraate warra Islaamaa miti, warra Kiristaanaati. Keessumaa warra Ortodoksiiti. Amantaa Ortodoksii warra Habashaa leellisanidha. Mootummaa Itoophiyaa qabatanii saba kana gabrummaa keessa kan jiraachisan, olaantummaa maqaa amantiitiin diriirsanii saba Oromoo, saba rakkataa uummata saba guutummaa Itoophiyaa keessa jiru rakkisaa ka jiru yoo jiraate warra maqaa amantaa Kiristaanaa maqaa waammatudha. Malee warra Islaamaa miti. Your reality is as of. This is beyond the point though. This is beyond the point. Why can I meet to be? Amma tokkummaa keenya eegganne dhugaa isiittuma muddama gadhee keessa jirra Oromoo. Haala gadhee keessa jirra, muddama gadhee keessa jirra. The state of our politics, the state of our politics is not in a conducive environment right now. Haala mijata, haala gaarii keessa jiru siyaasi Oromoo. Isarratti immoo ba'aa kana yoo ofitti daballe gaarii hin ta'u. Isuma kana dubbachuufini ani Oromoo naannoo Wallaggaatti dhalatees bakka hin bu'u akkuma isiniin jedhe mataa makonaa sammuu makonaa isaa jira. Uummata Kiristaanaas bakka hin bu'an, bakka hin buufanne. Gorsa mataa koo kennuu barbaadeetani. I am as mad as you are. I am as disappointed as you are. I am saddened as you are. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta namoonni kun godhan. Oromoo keetti kan ba'anii gadi gochuun hamma garaa sin cabse, hamma qalbii sin cabse, hamma sin aarse na aarse. If there is a legal avenue to follow, it needs to be done. Wayirraa waa barsiisu nurra jira. Rakkinni guddaan Oromoo keessaa warri Oromoo keessatti daba hojjete hundinuu namni adabame tokko hin jiru hammarraatti. Warra Oromoo gurgures, warra Oromoo ajjeeses, warra Oromoo hidhes, Oromoo keessa abbaan waan barbaade godhee accountability hin jiru. Rakkinni guddaan Oromoo isa kan. Abbaan waan barbaade balleessee dhiifama goonaaf. Rakkinni Oromoo inni guddaan kan hin adabamu, adabamuun hin jiru. Oromoon akka hawaasaatti tarkaanfii hin fudhatu warra daba sarratti hojjetan irratti. Durumaa kaase. Waggaa meeqa jala kana wajjin sirbaa bahee yoo inni jalaa baqatee dhufee Ameerikaa galee ammuma duukaa fuunee miidiyaa laannee fi tuurii laannee fi nama nu hidhaa ture, nama nu ajjeesisaa ture. Nama hiriyaa keenya maatii keenya ajjeesisaa ture OPDO'dhaaf bilxiginnaa ta'e jalaa bahee dhufee mootummaa sanaan nama morma gaafanni jedhu ammuma miidiyaa laannee fi tuurii laannee fi ammuma kunoo dhufee asitti immoo gooftaa nuu ta'a. Maqaa dha'uun barbaadu baay'ee isaanii jira. Kaleessa koo Abiy Ahmed kana caalaa dictatorship ta'u ture iyyaa ture shanee maaloo jedhee nu arrabsaa ture amma immoo as dhufee asitti immoo geggeessaa Oromoo tokko meeqatu jira Oromoon akkeessa. Oromoo kana waan barbaadan godhanii akka barbaadan hidhanii akka barbaadan ajjeesanii akka barbaadan dararanii itti gaafatamni hin jiru. Oromoon maqaa isaanii bakkee kaayee hawaasa keessaa gadi hin baasu. Dhugaa isheetti man hundumtuu dhiifama argate free ride. Kaleessas kan inni itti goone warratti OPDO kanum dhufne jijjiirama qeerroon fidee fi hunda isheetii dhiifama goone silxaana deebinee itti laanne amma kunoo gurbaa isa maraatee halkaniif guyyaa lafa ciisee qeerrootti bobbaasee silxaanatti isaan deebise mana hidhaa kaanii ta'anii farsoo dhuguutti ka'an. Think about this. Hin adabin jiru Oromoo keessa hin adabatu Oromoon. Eessatti adamna mana dhaaqabnaa adamnaa naan jechuu dandeessu. No, hawaasuma keessaa iyyuu labsii irratti baasanii hawaasa keessaa kun hawaasa Oromoo keessatti namni kun irraa kaasee fudhataman qabu jedhanii hawaasa keessaa baasuun waan tokko. Dhugaadha isitti maaman. Namni kun irraa kaasee Oromoo irratti daba akkasii hojjete, hammeenya akkasii hojjete, masgiida keessaas, cheerchii keessaas, hawaasa keessaas, community keessaas labsii irratti baaftee hawaasa keenya keessatti, dhimma hawaasaa keessatti, dhimma amantaa keessatti, dhimma siyaasaa keessatti namni kun lammaffaa iddoon qabu Oromoo keessatti jedhanii hawaasii irratti baasuun iyyuu waan tokko. Silaa hinnaatiin hin birratti amma akkoo abbaan barbaade ajjeesee dhufee fudhatama qabaam. Nu hidhee dhufee fudhannee fuunee kunoo Denver jennee, Minnesota jennee, New York jennee tuurii deemsifnaam. Tuurii deemsifnaam. Horii walitti buufneefi. That's what we do. Hin adabamu namni. Yeroo waa godhu Oromooni tokko ta'ee irratti bobba'ee namaa gadi see cabsee gadi hin teessisu. Akka isheen lammaffaa ol hin kaanetti.
Dhugaa dheessitum. Unless we start doing this. Kanaaf namichi kun aveenuun seeraa jiraannaan bitadhaati looyerii bitaati kasa isaa mana galchaa. Yoos bor gadheen akkasii tokko gadi baatee naasuftu. Dhugaa dheessituman. Wanti inni dubbate kun seeraa wajjin walitti bu'a yoo ta'e stereotypii uummata tokko godheera yoo ta'e seerri na yamataanaan put him in jail. Dhugaa dheessituma. Looyerii bitaan santima isiniin buusaa. Looyerii bitaati mana dhaa buusaa namicha kana. Dhugaa dheessitu. Adabuu yoo jalqabne malee isa dandeenyu asuma diiyaasporaa keetti mana dhaa gashisiin. Isa kaan immoo hawaasa keessatti sheerchii keenya keessatti masgiida keenya keessatti community keenya keessaatu labsii baafnee arraa fudhee hawaasa keenya keessatti namni kun iddoon qabu jennee labsii irratti baafna bakka. Imagine yoo akka gootan yoo hundi du'e nama waala isaan naqu. Ilma fiisifadha yoo namni sargii isaan naqu. Intala neerumsiifadha yoo namni sargii isaan naqu. Imagine nama irratti kana gochuu. Sira gab jettee gadi teessu hundi ishee. Gab jettee gadi teessi. Utuu Oromoon akka gochuutti kee. Dhugaa ishee I'm telling you the truth. Aluma kana ta'anii Oromoo irratti shiftummaa kan hojjetaniif Oromoo irratti rakkina kan baasanii Oromoo kana rakkisanii labsii irratti baasuudha. Sargii isheen nannu, du'a isheen nannu, cheerchii keenya keessatti fudhataman qabdu, masgiida keenya keessatti fudhataman qabdu, hawaasa keenya keessatti fudhataman qabdu, lafa barbaadde irratti. Yoo akkasitti adabuutti kaane malee inni nuyi fudhannee nu ajjeeses nu hidhees fuunee tuurii deemnu kuni hojjetaa hin jiru Oromoo. Gara jabina barbaada. Dhugaa isiitti ati kiristaanaa ta'e akkamitti akka jettanaan jechuun dandeessu. Qabsoo irratti gara jabina barbaada qabsoon. Wangeela lallabaan jiran qabsoon haasaa jiru. Wangeela yeroo addamnu wangeela walitti deemina. Dhugaa isiitti man. Amma mootummaa bilxiginnaa kana jalaa ba'anii kan fudhatama qabaatee Oromoo kana keessaa isin hin bulchadhe nutti sirbu meeqatu jira am daayaspooraa kana keessa. It doesn't matter. Kaumsi isaa maal akka ta'e namni tokko kaumsi isaa beekta. It doesn't matter. Sheekaan Oromoos haa ta'u, kiristaanni Oromoos haa ta'u, waanuma Oromoo gidduutti gargar cabsuuf gargar baasu dubbii kaasuu hin fidu taanaan ati mataan kee yoo rakkina guddaa qabda. Dhugaa isitti man. Waa'ee amantaa haasa'uun sheekaan Jawaar uummata miliyoonii 50 caala waan akkasii haasaa akkasii jira. Dogoggorri jira haasaa sana keessa. Yaa dogoggora guddaatu jira. Garuu Oromoo wanti inni eeggachuun irra jiru waanuma gargar isa baasuuf cabsuuf namoonni fidanii facaasan keessa dhaquun irra jiru. Ani gar kamiyyuu deeggaruu hin danda'u. Anything tokkummaa Oromoof dhimma Oromoo kana ittuu gargar diigee gargar cibsee hin balleesse taanaan dhugaadha isitti irraa of eeggachuutu nurra jira. Irraa of eeggachuu. Kanaachi garuu we are the enemy of ourselves. We are the enemy of ourselves. Ofuma ke diina ofii keenyaati nuti. Of akka maal adurree adalli ijoollee of jalatti nyaatti miti jedhu biyya keenya duru. Of nyaannee of fixaa jirra. I think baay'ee yoo naase dogoggora baay'ee keessa galuu hin danda'a asumatti hin dhaaba. Namni hundinuu waan haasa'u ilaallatu. Ustaazii gadi ba'ee waa haasa'ee gar tokko dallansiisee yoo jiraate statementii sun statementii gaarii miti taanaan statementii gaarii miti jechuudha. Isa maraataa akkasii kan immoo qorichatti qotuudha. Karri seeraa kan itti godhan jiraannaan qorichatti qotuudha. Kanachi immoo hawaasa keessaa namni kun tokkummaa Oromoo nama diigeedha. Hawaasa kana keessatti fudhataman qabu namni kun jedhee akkuma wamma warri abaawos warri waboos hundinuu namicha kana hin beeknu miseensa keenyas mitis akkuma jedhanii kasaan disown isa godhanii Oromoonis disown gochuunidha. Exactly. Let's just disown them. Kanaaf let's just not lafa badiin jiru lafa dogoggorri jiru namni beekaani wanti hin jedhe badiidha kun gadheedha jedhee dhiifama gaafachuu beeka. Wanti ani hin dhageenye wanti ustaaz jedhes dhugaa dubbachuuf hin dhageenye hin dhaggeeffannes. Badina achi jira taanaan what is a big deal ustaazi akka kanatti comparison akkasii geggeessuun koo gaarii miti I'm sorry uummata Oromoo si gaddisiiseera yoo ta'e yoo jedhe ammeenyaan qaba. Isa akkas gadi ba'ee immoo arraba allaaggate immoo kara barbaachisee dhimma isaatti muudha. Kanaachi Oromoo please mee kana bira haa dabarru haa xiyyeeffannu kun waa'ee naannoo miti kun waa'ee amantaa miti ergama guddaa of keessaa qaba. Namni kun ergama guddaa akkuma Angaasaa Ibraahim namni kunis ergama guddaa qaba. Bira dabarree
akkamitti warra manadhaa jiran baafanne warra mana keessatti uggurame baafanne qabsoo qawwee geggeessaa jiru jabeeffanne attamittiin firan qabu Oromooni dubbiin warra Tigraay kunis nu baasaa jiru jedha isa jedhu laallata dhimma Oromoo kan attamittiin gara fuulduraa deemsina isa jedhu irratti utuu xiyyeeffanne amma akkas duullu kanatu Oromoon himee diina isaa irratti duule gaafa wal ta'u akka balaa wal irratti duula Oromoon mi akkuma kana hoo jenneetu nafxanyoota irratti duulle dhugaa isitti man duula Twitter illee nu kadhatu eenyutu godha namni godhu yeertuudha kanaaf mee isa harka keenya keessa jiru dhimma nu harkaa qabnu isatti haa deebinu Rabbi nu haa gargaaru Waaqayyo nu haa gargaaru rakkina saba keenyaa kana Waaqayyo haa ilaalu kana keessaa Waaqni nu haa baasu dhugaa isitti hima hammuma kana fragile sabni keenya waama xinnootu nu caccabsaa nu naasisaa nu aarsaa we are so fragile inni baay'ee na sodaachisa hamma kana fragile ta'u fragile na afaan Oromootti maali laata hamma kana waan dafee gargar caccabu hamma kana dafee tokkummaa ma waggaa lama irratti dadhabe dafee gargar harcaasee deemu saba akkasii ta'uun nurra hin jiru ciniinnanneetu qabsoo fuuldura keenya jiru laaluutu nurra jira ciniinnanne hamma kana dafnee gargar jee qabnee amantaadhaanis naannoonis dafnee gargar jee qabna yoo ta'e baay'ee gadeedha waa tokko yaadaa tureera Oromoon waa jirru kun yoo malaaltan Abiy Ahmediin gara caalu yoo laaltanii Oromoo irratti isaa xiyyeeffatu nagartan warra noorzii kana irratti xiyyeeffata Oromoo irratti isaa xiyyeeffate waa haasawaa agartanii beektu maaliif akka ta'e beektu baay'ee tuffata Oromoo Abiy Ahmed Oromoo baay'ee tuffata waan xinnoodhaan akka gargar caccabsuu danda'u waan xinnoodhaan akka gargar babaasuu danda'u waan xinnoodhaan akka Oromoo kana waan barbaade gochuu danda'u akka kanatti amana Oromoon akka inni fragile caccabaa wayii ta'e fragile wayii akka inni ta'e beeka kanaatiif yeroo isaa irratti hin gubu kan na sodaachiftu na naasiftu warra kana warra sana irratti yeroo guba maaliif waan xinnoo akkasiitiin kunoo akka tokkichumaan bosas godhee kan gargar nu baasu beeka waan ta'eef kennuuf hin nurra hin jiru gara jabeessa ta'utu nurra jira gara kuteessa ta'utu nurra jira murannoodhaanii waan isaan nu gidduutti facaasan an mataan koo bor gadi ba'ee yoon jedhe Oromoo gargariin cabinaa please amma gadi ba'aan borii Islaama fullug godhe yoon arrabse gadi ba'ee borii yookaan Kiristaana fullug godhe yoon arrabse Oromoo naannoo tokko yoon arrabse ittafaa baalageedha jedhamana bira darbaa malee dhugaa isiittima wallaggummaa isaati yookaan Kiristaanummaa takka isa godhe hin jedhinaa no bira darbaa ergamatu jiraachuudha there is something behind it namni lafuma ka'ee amantaa uummata bileenii meeqaan arrabsu keessumaa immoo yeroo kana haala kana keessatti gadi ba'ee Oromoo gidduutti kana gochuuf hin yaalu yoo ergama qabaate malee isarratti fokkasee goonuu biyya nagaa jiraadhaa please ofitti muddama keessa jirra dhimma Oromoo kuni gar tokkotti hiikamuutu irra jira isarratti xiyyeeffadhaa waan gochuu dandeessan godhaa isarratti duulaa rabbi biyya nagaa sinaa jiraachisu nagaan jiraadhaa ani Facebook live ergin dhufee ji'ootatti lakkaa'ama garuu inni kun garmalee madeemaa ture namoonnis maaliif gadi baatanii waan jettanii warri naannoo isaatii warra amantii isaatii jedhanii baay'ee na dhiba ture namoonni akkas jechuun isaa jaalalumaaf jedhu naa gala garuu jechuun barbaanne maaliif ani Wallaggaanis bakka hin bu'u amantii Kiristaanas bakka hin bu'u ani itti afaaman bakka bu'u ani Oromoodha malee ani Oromoo Wallaggaas miti ani Oromoo maalis miti ani Oromoodhumaan akka carraa ta'ee Wallaggattan dhaladhe malee isin immoo akka carraa taatanii lafa dhalattanitti dhalattani namoonni akkas jedhanii jaalalaaf jedhu akka isaan jaalalaaf jedhan beekaa haasa'uun gaariidha yoo kun immoo understanding xinnoo ishee hinuma yoo ta'e haasa'uun koo barbaachisaadha akkuma isin aartanii naaraa turanis iskiriinii duddubataa akkuma isin aartanii mataa cabaa ture yoon gargaara ta'e immoo haasa'uudhaaf dhufe kanaaf jabaadhaa fayyaataa biyya nagaa jiraadhaa nagaatti bulaan isiniin jedhu